maal dhageesse? Qoy taa'ee tasuma sagalee balbalaa dhagee qoy fooddarraan ilaala. Callis. Nama dhufe eenyu dhufe? Amma abbaan barbaadee dhufu maal goota? Bakka godheenyi siin jedhu qofa goota. Homaa waa carraa hotaa kallee qabu. Dhageessee miikaan siin jedhu. Keessi goona bareedu. Akkamitti seenaa keessa? Hin ta'u malee. Beekte maaliif waamta? Maa inni waan akkanaa kun? Hin ta'u malee. Incinqamiin homaa rakkinaan qabu. Hiriyaa koo dubartii tokko dhufe jedheen itti himaa hodhu kana kaawwadhu rifeensa kana. Kanan sii kenna. Fi qalama kana diddibadhu homaa rakkinaan qabu. Hello, Milky, akkam nagaa? Noore har'a keessummaa faana jira. Dubartoonni yeroo arganis rifeensa isaanii ni sirreeffatu. Eenyudha ishini? Eenyu? Yaadatte yeroo sana mana hojii haaraa sana yeroo seenu waa hunda kan natti agarsiistee istaafota haaraa faanas wal na barsiistee siin jedhe sanadha kun. Ishii kana argiteemi? Hayyee bareeda. Eenyu dhamta? Ani Eebbiseen jedhama. Hayyee Firaa'ol jedhama. Taphadhaa. Mukeen nagaa ishii. Hayyee. Immoo kofsichi na caalaa baay'ee taphatti. Si ajaa'iba firoo. Baay'ee ajaa'iba. Milki nan deema. Yeroo biraa olaanaa. Maa inni ani dhufnaan nan deemetti moo taa'i malee hin ta'u waan akkanaa. Shaayii bunnaa itti deemta hin ta'u. Yeroo biraa dhuftu akkas wayya. Nan geggeessan deebi'anii geggeessumatti yeroo biraa dhufa. Amma def. Ani nan ture yoomin jedhe rabbitu kennee na baase har'aan kana. Yaa Rabbi akkanaa yargeen deema annan deema maal akkan ta'e isaa iyyuu beeku nan baha. Amma nan isin jedhu boorsaa kiyya naa fidee waalee ta'e jechuudha. Dhaqi dhibeen fidu. Abbee maa dafii baay'iftaa. Wanni Yeroo biraa kana fudhachuun boorsaa kiyya maal ka rakkina suuraa ka saanduqa keessa kaa'u sana naa fidi dhaqi. Maali gochuun isaa natti hafe. Kana rifeensa akkam godhu akkamitti bahama. Dhufee natti. Turii deeme nani ni diddeemi. Yeroo biraa fedhee kan baay'een ture. Kanaaf homaa rakkinaan qabu galatoo. Isuma har'aa kana na baasi malee homaa tokko hin dubbadhu. Jaalalleetu qilleensa birraa kana gaa fudhu sirriitti namatti tola. Bakkee kana argiteemi qarshii 5 kaffallee seenne. Tokkoon isaa daawwadhu galgala yeroo galu sin gaafadha. Dhageesseemi akka hin daganne. Jaalalleetu mana yaalaa deemee tanarra. Da'uun dandeessu naan jedhani. Da'uun dandeessu. Da'uun dandeessu? Da'uun dandeessu naan jedhani. Haa ta'u hin dahingaa maal rakkina qabare? Hin dahin ammayyuu rakkina jalaa na baaste daa'imtummaa yoo dhaqate anyaatu qarshii ani ittiin bobbaa ba'u qarshii akkamitti ta'afu waan kun jiraachuu koo hin danda'amne yeroo ammaa kana akkuma ga'e waan maatiin hin yaadnedha daa'imtaan gaafatu kanaaf homaa rakkina hin qabu idaa wacii irraa na baafte malee haa ta'u baay'ee natti toleeraan kun waan si rakkisu hin qabu. Qarshiin Itoophiyaas hin dhalu atis hin dhaltu jechuudha bakka kanuma hiikaa biraan qabu kanaaf waan si dhiphisu hin qabu kana booda waan ta'e bichaa sitti hin barbaadan ani dahuu hin danda'u hin jedhin sagalee kee gadi qabatte dahuu hin danda'u jedhi kunu adda si godha dubartoota Itoophiyaa keessaa maaliif hundi isaanii ni dahu ati immoo dahuu dhiisuu keetti iyyuu adda si godha kun hin beektu kanaanuu boonu qabdaa jechuudha kanaaf homaa tokko hin yaadda'iinis waa'ee kanaas natti hin kaasiin kana booda. Qarshii koo ani siin argachuu koo dura ijoollee 3 qaba. Kanaaf ijoollee kana immoo walumaan guddisna. Ankoo jechuun ankeeti. Dhageessa miti. Kana sitti muun barbaada. Maarree kun waan rabbi nama waamsisu qaba. Ankoo jechuun ankee mitiire. Laal egaa daa'ima ammaa kana laal maaltu barsiisee amma qarshii akkanatti qarshiidhaan boo haadhaaf abbaa fi illee akkanatti hin boonye laal egaa nan sun kanaasiin jechuu barbaadeen.